Jirtuu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya bakka gara YouTube jiru nagaan dhuftan. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun miseensa YouTube keenya akka taatan isiniin jechaa gara qophii keenya har'aa waa'ee iddoo addaa dirree Sheek Huseen qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya. Sirna keessanii jedhaa sirni kiyya laalaa. Dirree Sheek Huseen godina Baalee aanaa Gololchaa irratti kan argamu yoo ta'u, magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 624 fagaatee kallattii kibba bahaatiin argamudha. Sirna keessanii jedhaa sirni kiyya laalaa. Magaalaa godinaa irraa immoo kiiloomeetira 112 fagaatee kan argamu yoo ta'u, magaalaa aanaa Tantaati Jaarraa irraa immoo kiiloomeetira 55 fagaatee kallattii kaaba bahaatiin argamudha. Dirreen Sheek Huseen jaarraa 9 duraa iddoon amantaa musliimaa itti baratamaa turee fi itti babal'ataa ture yoo ta'u, yeroo ammaa kana immoo hordoftoota amantaa kamiyyuu ta'iiwwan iddoo seenaa kana irratti raawwatamu kam irrattuu dammaqinaan kan hirmaataa jiranidha. Yeroo Sheek Huseen lubbuudhaan jiranitti barattoota amantaa hordofan kan hirmaatan baay'inni isaanii 6,666 ta'an akka barsiisaa turan seenaan ni addeessa. Taateewwan dirree Sheek Huseen keessatti ta'an keessaa tokko muunni Zaaraa fi Hajjii yeroo Sheek Huseen turan sanatti maatiin barattoota ijoollee isaanii ilaaluuf jecha uummanni Baalee fi diidaa barattoota sanaaf galaa yookaan nyaata ji'a jahaan fidaa fi turan. Erga Sheek Huseen du'anii boodas muunni Zaaraa fi Hajjii yaadannoo isaaniif jecha kan eegalamedha. Yaadannoo isaanii kanaaf immoo hordoftoonni amantaa kamiyyuu kan irratti hirmaatanidha. Sirna keessanii jedhaa sirni kiyya laalaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo wantoonni dirree Sheek Huseen ittiin beekaman keessaa tokko mukkeen uumamaan biqilanidha. Mukkeen kunniin hedduu jajjaboo kan ta'anii fi ayyaanonni garaagaraa kan jalatti kabajamudha. Mukkeen iddoo sanatti argaman keessaa tokko kan ta'e muka qilxuuti. Qilxuu karra karaa baaroon jalatti jedhamtu yoo ta'u, isaan muraasa yoo ta'an iddoo biraa immoo Hadraa Shee Aadam fi Dhanqoo Karraa iddoo baaroon itti jedhamtutti kan argamanidha. Sirna keessanii jedhaa sirni kiyya laalaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa waa'ee dirree Sheek Huseen waa hedduu akka barattan abdii qabna. Qophii keenya har'aa kanumaan goolabnee jirra. Qophii keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahaan tura. Qopheessaan qophii kanaa Anjuundii Qumbii, gulaalaan qophichaa Tamaam Gammachuu waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.